lubbu ati daabboon qabdu atta daabboo qabadheo bakka haguutu callise kana tokko isa kana lama ishi itti fufi ishi erga dhufeeti waggaa tokkoo fi ji'a 4 ta'eera manallee mana mishaa seeneera dalagaa ima hojjedhan jettu wanti xiqqoo naa galuuti deebietta mana keessa jiru ijoollee dhiiraatu jira ijoollee waxaatii jiran nama 4tu jiranii dalagaa qabanii hin baan garuu tokkochi ka dalagaa hin qabne jira mana inni dalagaa hin qabne kun sa'aatii haga dhufe akka dhufeen silkiin na jalaa cabee ture dhagaa maaraami sagaleen kiyya wacanna bukkee jiraan beekamee utii godheen zimma dhiima haasa'e si dhaggeeffachaa jira si fi lafiitiin jira waan ta'eef milikitaan si agarsiisaa jiraan akkan si dhaggeeffachaa jiru. Eshi. Sa'aatii namitti mana baatetti dalagaa yoo ani fujullee afaan illee gammachuu seeraan hin baranne hin jettu. Sa'aatii namitti mana hin jirretti dhufaa kaalsii naa fidi kilaasii kiyyattiin jedhaa itti fida hooma mul'umaa bakka sa'aatii namitti hin jirre dhufee kilaasii kiyya dhadha'ee kana naa fidi naan jedha. Wanti dirqama narra raawwate hin jiru garuu na waliin haasa'uuf yaalii godha maaliif akka ta'e hin beekan. Manni fooqiidhaan jettu kilaasiin kiyya mana warraa irraa fagoo silkii dawalanii na waaman malee kilaasii isaanii keessa bultaa ati fooqii qobaatti. Fooqii kophaatti kilaasii adda qaban fooqii kanaffaa itti. Eshi. Sa'aatii na dawalan sa'aatii na hajaman damoo namittiin dawaltee na waamti. Eshi. Sa'aatii ammoo kan fooqii afuraffaa irra kaasee maslaalii liftiin hin danda'u waan ta'eef qabadhee gadi buusee yoo ani ampoolii xaraga isiin naan jette akka yoo isiin baate narraa fudhee xaraga hiwuja fumaa. Ofiisaati sirkaa fudhee xaraga. Ofii isaatii huja. Sa'aatii namittiin manaa baate bakka na waliin haasa'uuf uffata yoo bakka hidha quuftee uffatee dhufee na mul'isa. Bareedaanaan jedhee. Andammoo maashaallah hidheetuma cadhisa waliin haasa'u. Deebee silkiin odos kaletti suuqadhee jiru silkiin harkaa bu'ee cabe silkiin kiyya kan qabu. Achi silkiin na jala cabee waan maatii waliin qaaquun dhabee taaroo birrii damoosillee naageen jiru silkii bitachuufillee achi silkii akka cabeeru namitti irra dhagee silkii naa fidi. Saamsingii. Namittiin dammoota inni silkii naa fide namittiin na jijjiiramti. Namittiin na jijjiiramte taaba. Andammoo ofii waliin hin qaaqu biyya mucaa waliin. Ufumaa na wajjin ufumaa baqsaatii kana na fidi kilaasii kiyyatti naan jedha mul'uma akka sooftii naa fidi. Tokkocha inni kaawwan keessaa isa tokkocha. Isa tokkocha wayiitu akkana na godha. Andammoo wanti kun baay'ee na sodaachisee. Maal naaf dhaamtame? Amma ati yeroo sarraata nyaataa jirtu ijoollee waxaatii mana keessaa miteeti jaarsi dulloomaan iddoo deemu dhabe baadhuu teessna kaa'ennaan hojii keeti waan ta'eef baatteen keessa. Akkamitti mucaan kun dargaggeessota warra biraarraa inni akkamittiin sitti siquu barbaade? Akkam ati fuula maalitti agarsiifte jennaan dhufuu barbaade si bukkee? Maalitti agarsiifte? Bakka formishinii ijoollee kanaas dhuftee deemtee fuula namatti hin kennatanii jecha hin beeka waan ta'eef waliin hin qabu yaan. Bakka siriisii haga fedhe uffata fedhe uffatee dhufee yoo na mul'ise maashaallee hidheetuma cadhisa malee waliin hin dubbadhu. Hin kolfoodhe waan haga fedha waan kolfaa qaaqaa jiraatan. Uffata uffatee dhufee sitti agarsiifatee deema? Iddoo deemuun waan si tuttuquu minaamni garuu qabu. Waan si tuttuquu qabu. Waan na tuttuquu qabu. Waan harkaan nan tuqu. Maaltu si maraachire? Umriin isaa hagam ta'a? Umrii isaa waggaa 23 dhiyoo liidatiin isaa torbee lufte. Atammamtu si hafechi bahuudha?
Haaraan homaa bahu waan bahisaa yaanneen garuu akkamitti Kontiraataa kee fixuudhaaf hammamtu si hafee siin jechaa jiran immoo siin gaaffii. ji'a 8 kontiraatii fixatuuf kanaaf. Akka jettuuni rabbii sodaadhuutii haadhi keenyatti aaraa jirti na duukanaa seenii jedhini. Akkina dubbattuun hin jiru isiin isa bira cooraallee yoo isiin na guurtee aaranii natti uummata akka fuula natti hin guurtee yoo inni jiraate namittiin. Isatti immoo akkasicha himuu hin dandeessu ati hin beektu afaan kun amma fakkeenyaaf arabiffaa maal jedhama? Afaan hin beeku afaan daa'imman jirtu afaan hin beeku akkas jechuun beeku. Daa'imman maaltu gashaate afaan barachuudhaaf daa'imman dirqama jiraachuu qabdi mana keessa? Ani isa waliin haasa'u faa. Lubbuu. Wayyee. Jaalala kootiin qabamee maraataa irratti yaaddeetu ati kana taasaa hartu waa isa? Akkasii yaanne. Irra deddeebite? Akkasii yaanne. Haaraan faranjiin maal na jaalatti? Si jaallata. Maal na godhinna sodaadhe malee. Si jaallata lubbuu na dhaggeeffadhu. Akka gootu ati. Amma sa'aatii kanatti Faranjiin na jaallatama. Lubbuu. Ati daabboon qabdu? Atta daabboo qabadhee. Bakka. Akka gootu callise kana. Tokko isa kana. Lama akka inni si jaallachuuf sitti sissiiqu godhuu siitu godhaa jira. Maaliif yoo inni dhufe waa si gaafate maashaallah itti kolfita yookaan ta'e maashaallah tinjata maashaallah fuula argatan isaan. Maashaallah nama baqarraa bareeda na ilaallata artisiisan. Dhaggeeffatu sitti nima. Dhiirri si jaallachuunsaa dhiirri maaliif na jaallate hin jedhiin. Garuu ani maaliif mana sana dhaqe dhiyaade. Ituu ati mucaa kana wajjin dhaabattee kolfituutu arabni sitti dhufte. Ituu sitti dhufte. Guyyaa sana si miti gaa. Seexanatu caakkaa cabsee dhufeetta. Namaan hin ga'iin. Haga dandeesseen irraa fagaadhu. Haga dandeesseen silkii naa biti jedhiti silkii inni si bite yuutti deebisisatti. Sittaafu sin dhaqamu. Mana sanaan ba'u. Fayyadamne hin didaan. Namitti hin damoosa kiyyaan namitti hidheen silkii isaan dide haatiin beektu akka ani diqoo didaa maaliif akka mucaan irraa qabu didde wallaalee malee. Sirraan qabdu isheen. Sirraan qabdu. Yoom sirraa qabdi beektaa gaafa isin kilaasii tokko keessa dhaabattanii lama tatanii kolfitanii. Wayi cuubee sitti fiddee wayi asiidii sitti fiddee sirraa qabdi gaaficha. Dhaggeeffatu sitti hima. Namni dhala isaa caalaa eenyuun hin jaallatu. Ayituu hagam fedhe ilmi ishee immoo badii kuma qabaate kan balleesse si'idha. Isa miti. Dhalli koon balleesse hin jettu isheen. Situ balleessaa qabas hin jetti. Maaliif kan mana isaanii dhaqe si'i malee inni mana keessan hin dhufne na dhaggeeffadhu. Ammati maalirratti ilaalcha gochuu qabda tokko dhaabii inni jiruuf fagaadhu. Duukaas hin haasa'iin. Duukaas hin kolfiin. Yoo harates haaratuu barbaade itti dhiisii biraa deemi. Haga dandeesseen arabiffa barachuu ati kanatti biyyaa baate. Manni gaariidhaatti. Manni gaarii isa kami kunoo gaalamoonnitu mana keessa jiru. Dargaggeessi barbaadutu mana keessa jiru maalummaa isa gaariidha. Haadhatu itti haatiin. Kan hin beeku dhugaa garuu lafee soo rabbifu. Haadhi eenyu jechuudha. Waan tokko yeroo argitu wantichi waan hin taane yoo ta'e hin aarti. Hin aarti baay'ee aarti. Maaliif namni sun waliif hin ta'ani kan lamaan isaaniiyyuu kanaaf aarti haadhi sii galee aarummoo mirga qabdi. Ati kan natti hojjechuudha malee isan yoo waan barbaade siilaate harkaa fudhachuun qabdu si jamar. Inni waa siilaate jechuun bakka daabboo kee barbaadeera ooreedii mucaan. Qobaatti toosee argan isarraan goruunni. Sii galee ati maal gochuu qabda sa'aatii kana arabiffa barachuu madaamii wajjin walii galuu isarraa fagaachuu bootaa inni dhaabatu kan dhaabanne birrii keedhaan naqitti silkii birrii 500 600 bitadhu. Silkii immoo galatoomii kunoo bitadheera. Hin deebiseef silkii. Inni hafuudhaa silkii hin deebiseef. Hin dide. Fuudhii kaawwadhu rakkoo qabu. Fuuteetti irraa fuutee itti kenniti. Haadhatti ani hin qabadhu jedheen. Amma waan biraa na yaadee minuma akkamiin jedheedhaan akkanumaan siif marsii mari'adhe beeki. Innoo yaadeeraam. Hin milkoofneef malee. Yaadeerani waan baay'ee garuu hin milkoofneef gizeedhaaf. Maaliif fedhii na gaafadhu? Namni sin beekne biyya keessaati maastikaa bitee sii laate beekaa? Biyyatti moo? Namni biyya fiti maastika namaan binne hin jira. Namni maastika namni kamuu namaa bitaa. Namni kamuu namaa bita maastikaa qabee? Namni nu beeku namni nama beekamu namaa bitaa.
Ati moora kasaa harkaa fudhattaa fi keeti nama harkaa namni waan barbaade yoo siif harkaa fudhatta zimmatte. Nama beeku yoo hin taane maaf irraa fudhan? Namicha kana beektaa ammatti. Hin beeku. Innaa maal godhetti harkaa fuutaree silki. Maaliif harkaa fuute? Na dhaggeeffadhu aramni yeroo waa sii laatu waa sirraa barbaadeetu. Bargit sirraa birrii barbaadu namichi kun. Sirraa waan inni barbaadu maanni qaama kee sirraa barbaaduu danda'a. Akkasumaan zimbiloo sitti toltees ta'uu danda'a. Sitti dabbaramuus ta'uu danda'a. Nam tokko yoo nama wajjin taphatee kolfillee itti dabbaramuu hin danda'a rakkoon qabu kun. Namuma wajjin nam tokko yoo dibbirtii keessa jiraatu si duukaasee kolfee dibbirtii sanatti irraanfata sitti dabbaramaa jechuudha. Haasaa manuu sitti dabbaramuu danda'a. Atamma maal gootan siin jedhe siin. Afaan kee cuqqaalladhuuti mucaa kana dhiisiti arabiffa kee seeraan baradhoo hojii kee hojjedhuun siin jedhe. Dhaabinii dhaabatin. Haadha jechuudha guyyaa tokko ati hin beekin toota kontiraata kan fitii yoo isheen kun tikeetii fiddee biyyatti si darbatte sin buusin ani maraatudha. Yoo ati immoo wayyaa fudhatte harka kee qullaa harkaa miila kee qabatte biyyatti deebite galte na taazzabe. Fuula dhawwadhu itti maddu ani barbaadu ilma kee jiinaa sa'uudhi. An kanan dhufe isaa wajjinaa sa'u miti hojii hojjechuun dhufe arabiffaan akkasitti itti mubeetta. Arabiffaan. Ilma kee jinaa sun barbaadu hojii koo jechuun barbaadachuu ni beektaa? Aappii tokkoon jira aappii gadi buufadhee waan barbaade aappii saniin itti himaan. Akkamittiin ati waggaaf ji'a afur teessee akkamittiin arabiffaan beektoti? Akkamittiin? Namni waliin qaaqu jiru beeki silkii irraa baradha malee iddoo amma xixiqqoo hin jirtu jedhi haatillee